السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيمتوتا في دعوتوتا كنافتوف جرا جرتو سيني جتشا أرى برانك جايبا كبادي دفه برانك كونس مالي تون كيساني لولو جيو تكرت برانك جايبا دلقو فين ديما ديوتانا تربي لما دورا نكاية قراتاني إني بيا جرا يسين بيا على جرتي أما هذا سمت إني وان بيا جروف إسا ديستني مال جتتني كايبا جانا جنتا أما يوانا تبليتني جانو تليفون إسي يرو مرا بيزي جدا يوم جولينا تمتيت نينجت وكنا نايبا جنا جنا جلت نانجد أني نانجد أتكلم تكنا دليل يعني وأنا سنجت موكم ولي دالو تا حمد وماتت نوالين ترى يسلينا ما قص قدوم متي كنا في دور اللي هدو أوستيتين إيجاتات نينتورتي وأنا سنجت كم ولي دالو تا حمد وماتت نوالين ترى سنجد شير لايك سبسكرايب وشوران نجابيسان يروم مرة رام سكوتي سنجد ميت بالبلا أما وأنا سنجت كم ولي دالو تا أنا نوجد ترى سنجد هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ نجا أنجرتو. والله الحمد لله نقا كمت. والله الحمد لله كان سلام. والله نقا كمت الحمد لله جرينا كم؟ فريد والله الحمد لله. ما عاد جنارون تسبيرة؟ لا والله نجا أنا واتوكم كابو. أيه؟ والله نقرأ اللي متفق ونجرا نقا مالي. ما شاء الله نجا نجا كان. آمين والله ما بقى نقا تاني كمت. والله نجا الحمد لله. ما شاء الله بقى جراتي. بالبلد مو كم يحطوا كان؟ والله أقول يا صديقي يا بالبلين جرو جنبي سنقول سامونا جبتو. أيه؟ بقى خلي سبعة يونو بسيط كده. أها. هذا بنصير كده في اليوم. أيه أيه بريدة لا. أكمل مجاوب بالبلد. إيه ما بالله في هذا بالبلين ما لي كله بس بالبلين كده بتشاف بالبلين كده. أوكي. أيه أيه ما بريدة. يزني ولا الناس بيجانو جب كان سالين للتابعين. أيه. تاني دي بقى روما انترنت إنسان لا ينجرو ربي بقى نسبيس. أيه نعم تلا يجون بريدة لا تو واسين يجوا في اليوم. أيه إن شاء الله خير. والله كريم إن شاء الله. نمني جتشون بيتك يعني نما دوغالي تون ملا واني نمني نوانجر دوغا تولي دبولي ني ملا أني قرو مي سمرة دامبا فدا وانجر ودا بيته أكنن نانجد أرنا تبلبلي مي وانا كناتي نانجد هاي مالا صوت بولي سكيا كان أنا مالي نمني بايس دغايني مالا سو كيتي كمان نكارتني يو اتشوني نو جالنغون ني جالمانغون ني كان في يوم تنا أرمو maaltu gadee wanna kana wanni taasoftu maali jalqabaa yoo waljaannaani bakka kana geettanii kun wani kaa hidhatteetiin jirta maali jedheeni isiin argitee akkanatti nami baasosiisaa jirti nami baattuu argitee waan ati barbaadde maraasii godhaa mallaqallee ni qabaa isa dhiisitiin jechuun mallaqallee qabu argitee maal jettee hiyyeessatti heerumtaa hiyyeessi maal si fayyadaa ati argitee wanni biyyaa baate fuudha dalagachuudhaaf biyyaa baate mallaqa ammoo argitee waan maraasiif godhaa makiinallee argitee nin qabaa wanni marruu ni jiraa manallee biyyatti ijaareetiin jira kanaaf ati wannummaan isa kawaa takka hin qabnetti isallee gaafadheetiin hin jira waan akka waan qabnetti maal goota heerumtaa isa dhiisitiinatti heerumee namni isin jedheetiin si janaa akka namni jiru an irra gahee jira naan jedhe inni kanaaf maaliif waan akkanaa daladdii maaliif natti taphattii ka dura waan akkanaa yaada akka qabdu taate argitee yoo kanan jaalanne taate maaliif jalqaba waan kanatti seentee naa gaafadhu naan jedhe ati immoo ani dhugalee natti hin fakkaanne beektaa irrallee fudhanne garuu mee isii afaan isiitirraa wanni kun dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu isii nama akkanaatillee miti anis nama akkanaatiin hin beeku waa hedduu waggaa 4 moo 5 wadheedanii isillee argitee jalqaballee barnoota irra turtee barnoota irrallee haga isin biyya alaa deemtellee atis obsaan isilleen obsaan wadheedanii amma immoo waan silaa
barbaachisu hundaa fixattanii amma erga bakka kana geettanii wanni kana argitee isillee kana godheetiin hin jedhu maali wanni kun dhugaa miti mee anatu addaan baafataa jedheen isaan. أعوذ بالله ما تكفي أستغفر الله قال لمن كان من دلكم وكان كيف بيحب بيننا قبلي هذا عن جدود يقول إذا لكم تجدوا وجعل ما ينقل لنا البيت بنا Iya. Kanasi no tujuan ya kami samu ki mana ya ada mana mata ki wajah tu mana berada di dari mahaga berada tak itu dari kan dan hal saya kami ni juga kadera boleh turu sambu dah mau ni bisa tentang kana ya ada jadi kasumania kita saya dulu juga dapat juga wallahi lazim ni yang kita sahu kami mau pakai jadi dupik jiba kan ni mau sat jitu kana fi mau tu an dupin kuni dukan le jadi dipandai pasti nama jitu ma di fi wallahi lazim kun ya tu ha misalnya ya tu dugara bi dupat tu dah fi izai nak berjila nak kasin cing kamu selalu lupa ilmu nak cikam jitu Iya. ma di yero dera kise jitu kise kasih wargi hundu kasih nama tisan selalu itu mana baru musati fi menamna tibaka akas jalan di sawat jinda bersatu remode biar gaske ya buli jalan ni jena alhamdulillah agama wali tu buli jalan tu sunu tu anggu tu jadi daman time dan itu ada esasa nikah di sini ada esasa di kuli dia jalan kabe di tu ada nagal kisi ada esasa nama bate dengan anak negara nikah ya di meja tu akan bira kantar yang kami wana kana kabin nami kita lalla mujala la madi da kisi nah makina tio suwante de kabati sarra nama ko pudi alas jadi yadu garu masih amana wanta kana gitu aan saat memo huma jechuun humaa naan jedhe ani immoo amanillee akkana akkana naan jedhanii mee garuu ati waan maraasin dhuftu waan ta'eefi ati addaan baafadhu gaafadhu wanni kun argitee yoo ka dhugaa taatu taate ilma namaatu amanuuni inumaa ilma namaayyuu amanuun inumaan danda'amu. wanti naa ko dana ma ci bebe wallahi gara kana dan da wasu bilbile da yin jechuudha maganar kanaafi rakama nan ti jaka zere ni sa ko farana ko isan barbaade jechuudha garuma nan ka zere sa ko kana ba su maka kittiga ka jechuudha ma jechuudha wata kana da ne tin na majarti rama dina to ko jana jalan jiwa rutin kiya jaman na hala tuju ka bilbilu isa ni kai da sinana to kura da wari kana na makira Ani kana jaa'ibe bar. Laa amma isaa miti beektaa jechuun innillee amantiin dhabne inni si amanuu dhabiinsaa miti beektaa innillee amma isiin nama akkanaati miti. Ya. Kanaafi innis deebiin wayitiin yuunivarsiitii deemu agen yuunivarsiitii tokko sani obseezim jedhee taa'ee saabatiin illee xiqqaatu sunii mootummaa keessa jira jechuudha. Kanaafi haa tuffatuu baatanillee ani tureessa makiinaa dhiisi xiyyaara oofin bakka bisarratti jechuudha osoo inni walla hojii san keessa huba'ee manatti gagalu. Ayyee kanaaf hedduu ulfaata beektaa innis amaneen jiru beektaa innis waan akkanaati akkamitti waan akkanaa ta'a yoo isirraa argitee wanni kun kan dhufu taate ilma namaa amanuu waan kanaan booda ilma namaatuun amanuu waan jedhu roga beektaa garoomee isiin waan akkanaa hin direeti jedhee anis hin yaadu hojjechi namni naan jedhe kun dhugaa fi dhugaa ta'uu dhabuu isaa addaan baafadhu waan akkanaati isii yeroo dheeraa argitee sababa kiyya maatii isaatilleen ofiitillee wal dhabdee argitee anaaf jecha waan hin ta'in tokko hin qabdu bu'aaca'ii hedduu keessa tartee maatiin isiituyyuu argitee hin ta'u namni kun siin ta'u jedhaniitiin hin argitee nama argitee dalagaan inni dalagullee dalagaa xiqqoodha kanaaf siin ta'u jennaan ani dalagaa miti dalagaa qabaachuu fi qabaachuu miti dhabuu miti ani wanni barbaadu jaalala dhugaa arganii na qabaateetiin hin jedhe yoo inni qilee bu'e qilee isa wajjin bu'eetiin jiraachuu qabaa jettee waan ati keessa tarteetiin hin jette anis quba qaba kanaaf amma innillee wanni dubbatu sanumaa ani si waan akkanaa hin yaadde yookiin immoo hin gootille jedhee tasuma hin shakku garuu waan akkanaati naan jedhanii wanni kun argitee anaafisii addaan baasuudhaaf yookiin immoo anaafisii walitti buusuudhaaf akkana jedhanii fi maal akka ta'e ani hin beeku addaan baasii gaafadhu
naan jedhee kanaaf wanni kun jira waan jiru jechuun si gaafachuu barbaadeeti malee waan dhibbaati fi miti. Ani jechuudha kana amma dhagayeetiin akkana jechuun itti gaafa biyyaa deemu gaafa deemu osoo inni hafi naan jedhee lafa ture an baasboora baafadhee guyyaa waliin deema jennaan hin deemtu naan jedhe ishee baasboora kiyya qabadhee jiru jennaan ta'ii deeme naan jedhe san booda jechuudha ani warra kiyyaalleen akkuma inni siin jedhe gise hedduu wal lolaa gise hedduu nagaa tura faaganii kiyya jechuu sababa isaan atumaa jiru. Eeyyiti. Maaliif bakka dhoksuun danda'u gisee bakka hojii isaa deeme bakka gisee hedduu bakka yaada waa'ee isaa kana mata barachaa gaafa ammoo adeemsa keessa anaaf illee deebinee wal arginee inni saddeetti ofiitti biyya keenya maleeffamtuu dhufee lalaalee deebi'a jechuudha osoo inni kaanaan godhatee jechuudha waadaa jechuudha dhufee wallaa gisee dhufe waa hedduu naaf gaafa qaamisi yoo jaalallee ni dhagatte jechuudha jaalalli isaa yoo na keessaan baatu immoo iddoo guddaa qabaafan mallee anamma saffaa warraaqii abadani sumaanii yoo nama biraa tokko barbaadu jenne walla isaa wajjin rabbiin hin godhiniiti kan gargar ba'u ta'ee wallaa fakkiisa malee nama tokko hin barbaadu isaan booda irratti isa macarra shaadannaaf jechuudha. Isaan akka biraan barbaadu maaliif jaalalli naa qaburraa kan ka'ee jedhe irratti bu'amaa kan irratti bu'amaa ture isa jechuudha. Beekisee walla seenaa sitti giseen yuunivarsiitii waggaa lammaffaa fi keessa sadaffaa seenutti lammaffaa keessa jechuudha na kennu deeman dirqamaan jechuudha. Ayyee. Warno ormaati isaa addaan kuteetiin achi ba'ee dhufe jechuudha. Kan hunda namni dagachuu qabu seenaa keessa darbee dagachuu qabu kanaaf immoo ammas iddoo guddaa gabaatiin jaalladha sin kabaja samma saffaa fudhe waan fidee kan jedhu ta'e naafisa osoo addunyaa kana guddee wanta addaa garuu jechi nama haa jedhu dhibba garuu qabu waan akkanaa kubaan qabu nama janaa jiru sobaatu wallaa agar fadhi garuu natu beeka wallaa himaa jedhe ibsus hin beeku. Ayi akkasi kanaaf wallaahi birankidha dhiifama guddaa. Maalidha jettee? Birankidha. Birankidha kanaaf namarratti dalageeta. Maal goota jaalala keessa na balleessitu akkasi jaaladha akkasi kabajuun beektamti maal goota birankidha jettan takkanaa narratti dalageeta. Laa wallaahi. Birankidha jechuun atis waan akkasii akka hin dalayne innis ni beeka. Kanaafuu guyyaa meeqa na harkaa fashaleessite kanaaf karaa kanaan malee si argachuu waan hin danda'iniif isa waliigallee tumaan argitee itti mari'adhee telefoon cufin kaa malee cufte biraank siin jedhee jira bara dhiifama guddaa. Laa wallaahi dhiifama. Ayyee nasitti balleesse dhiifama ishee. Dhiifama guddaa siin jira. Dhiifama naa godhi daawwattoonni noo si ilaalaa jiran waan ta'eef dhiifama. Hello. Assalaamu alaikum warahmatullahi daawwattoota keenya ifama godheefi jira ammaan gada ammoo akka biraan kasama deebiin irratti dagalle jechuun dhaamsa kooti. Ayyee sirratti hin dalagu ishii bakka dhiifama guddaa. Ayyee fiidii Ayyee hedduu galatame. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu Firaanki Ajaa'iba dalageetiin jira. Isillee nama akkasitti waan akkasii dalaguu miti. Inni illee immoo homaa naan hin jenne maashaallah waggaa dheeraadha gara waggaa jahaati kan isaan waliin turanii amma dhiyoo tana jechuun jaalalaa waliin turanii tiniin waliin jiraatanii osoo hin taane jaalalumaan jechuudha walii galanii waadaa walii galanii namni waadaa eeguun akkana namni immoo asirraa barnoota akka argatullee abdii guddaan qaba. Kanaaf wal eeguudhaan walii obsuudhaan wal argatanii wal dhageeffachuudhaan wal hubannaadhaan bakka kana ganiitiin jiranii maashaallah magaa'ila isaaniillee dhiyoo tana raawwatanii inshaallah isin rabbi nagaan haa galchuu rabbiin waliin haa ga'u isiniin jedha. Kanaaf namni asirraa waa hedduun hubata maaliif mallaqa laalitiin jechuudha nama jaalatisa yoo inni waan qabaanne taate yoo inni hiyyees taate sababa duniyaa nama sin dhiisaniitiin nami baa qabachuun kama waliin beeynu waan ta'eef akkasii duniyaa wajjin deemuu hin qabnu duniyaa jala deemuu hin qabnu duniyaan takkaan biraa deemtii takkaan nutu biraa deemaa duniyaan argitanii garaa isiin badduun hin beekanii borno dhumti
gaafa immoo duniyaan tun dhumteetiin hin jette namni jaalalaa walitti hin dhufin booda gargar boon isaa waan hin oolleef akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessan gaman maan dhaamsa kiyyaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa chaanaalli kun chaanaala haarawaa amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.